Sumayyaan iddoo jalqaba iddoo Se'idoonii ayyuudha sarpiraayizii godhe jechuudha. Ayyuuna natti heerumtaa qubeellaa hodhu iddoonni jedhee jalqaba sana deemtee iddoon kun yaadannoodha. Iddootti gaaffii jaalalaa ayyuudha dhiyeessedha iddoon kun jettee hordoftoota ishiifaatti himte. Kanaafuu gaa iddoodhuma kana ilaalee ka'een fataa hidhee keen har'a ayyuufaati ayyuudha hojiin hojjedha itti ka ay buniini atumti Se'idoorra maal qabda atoo maayinni jenna Se'idoon malkeetina Se'idoon obboleessa kooti Se'idoon hiriyaa abbaa manaa kooti maal kootiree baay'ee kan hin jaalladhu Se'idoo jette. Fincaan of tuunguun ishee yoommoo fincaan of keeyyaasti gaa qawwee wayii tokko eemoo silaa hamtuun tokkaane hidhamtee hamaa fi fincaanii fi ofitti yaasti isheen gaafa beezaan sun beezaa ayyuun qabdee tumte katee bal gootaa hin fiigne isheen gaafa sanatu ayyuun isheetu qabdee titee ishiin fincaan of keeyyaasti turte jechuudha gaafasiisa argitanii mucattiin sun garuu qalaalii irratti hin hojjenne argitanii tumni qalaalii irratti hin hojjenne mucattiin otoo amma namni akkanatti isin aggate jechuun isin qabe kuni osoo Sumayyaa ta'e maal gootu jetteen beekishin waa'ee Sumayyaa amma odeessinaa hojiidhaaf ufte mitiyyuu jettiin ayyuun jechuun ishii ta'e Sumayyaa hammam jaallattu ennaan baakishinani waa'ee Sumayyaa amma hojii maa Sumayyaatu mastaawoqicha Sumayyaatu nu hojjechiisamu akkamiidha mastaawoqicha Sumayyaatu nu hojjechiisamu Sumayyaa si argeedhani ka dinigaaxeedha yeroo isheen seentu dingixxa wayna sila ko seeraan hin odeessine barsila seeraa hin haasofne ko sila bakka aniyyuu akkan ta'u wallaalee man iyye malee yoo man haasa'e amma malee haasa'uun amma malee mut jedhanii haasa'uun jechuudha ayyuun garuu harkan kennanne bar jechuun akka bunii kana hin bacabacamnes hin albaanes hin fincoofnes ayyuun yaa'u namni kamuu yoo duubarraan dhufee qabame hinuma qabama inde maal jedhe seete Oromooni leenca hin qabanii eegee leencaa moo eegee qerransaatidha eegee qerransaa moo eegee leencaatiin asirreessa hin qabanii qabnaan gadi hin gadhiisanidha ayyuun akkasi hin qabamte gaa qabaa quduraa qabamte hin qabamte qabamnaan qabamuu madha innaa garuu dhumarratti maal goote Sumayyaan irraa hiiktee hin deemne irraa hiiktee hin gadhiisne maayette kennaa si kenne hijaabicha si xootaadha kennaadha hiikkadhuuti uffadhu jettee akkanumatti dhiistee deemte wayi garuu osoo isheen irraa hiiktee akkuma bunii kana gadhiistee ta'e naamanaa ayyuuni calin jettu waan ta'e qabdee yookaan la'uu itti xiyyitee bakka buxubuxu jedhamaa jechuudha. Kanuma baqa Sumayyaan illee mushaakiliin kan biraa kan hin dubbatamne hin dhagahamnee fi irraa hiikuu diddee hidhaamaan biraa deemte. Na wantichi garuu baay'ee tokko na ajaa'ibe anaan jechuudha. Akkaataa Sumayyaan itti akkana baabbartee hojii akkana hojjette kuni baay'ee tokko na dhibeen siniin jedha dhugaa waaqa akkatti dubbadhu akka jechuun garatti dubbadhus akkatti dubbadhus nan dhabe garuu baay'een ishee ajaa'ibsiifadhe yaa'u namni tokko afaan qaba namni tokko mala qaba namni tokko beekumsa qaba jechuudha. Sumayyaan amma afaaniin namaan arrabsine humaa isaaniin hin jettu baqamaa isaan jechuullee hin dandeessu garuu hin agarsiiste. Kanatu immoo gaariidha agarsiisuu wayii afaaniin odeessuurra si jammar namni gaafa gadi bahee siin ajjeesa siin jedhee sobadha. Namni si ajjeesu sittiin oskee dibbinsi godha. Kun akka Sumayyaa kan osoo numaan beeki nu yaman jirti jennee to'ee garuu isheen xab jennaan yeroo isheen ufteeyyume garuu Sumayyaan viidiyoon ishii inni ishee yaman teessee gadhiistu yeroo sana ishee Itoophiyaa jirti. Inni ishee iddoo ta'e deemtee gadhiistu isheen iddoo biraa jirti akkasii wal darbaadha isheen akkas muudiin ishee jechuudha.
bakka namni akka isheen agarre goote amma haatu ilaaltanii amma yoona Sumayyaan asuu hin jirtu na amana Finfinneen jirti miti Finfinneen jirtu yoona dootee jirti isheen amalli ishee akkasidha. Anyways ayyuu amma ayyuuf buniini amma maal jedhanii as of gara miidiyaa maqaa koon dhayinaa itteettiin maqaa koon dhayinaa viidiyoo irrattis ta'e maalirrattis ta'e abeeden maqaa Sumayyaa jedhamu hin dhayinaa itteetti hin dhawu itti ishiin fincoofte sun ishee ofitti fincoofte ayyuun garuu hin baay'isne bakka dhiifamanaan jedha Sumayyaa dhiifamanuu godha seeraan hin baay'isne bakka Sumayyaan garuu laala amma adeemsa kana keessatti iyyuu hamma kana hundumaa keessatti Saidoo hin dhiistamoo hin dhiistuu hin jenneeni dhugaan siniin jedha. Kana jechuun ishee amma Saidoo dhimma bakka Saidoo dhagaraa kutatte jechuudha. Viidiyoo wayii ilaaltanitti mucattii ishee faana turte sammuu sana viidiyoo kan biraa irratti gadhiisaniiru YouTube qabdi sammuunis mucattiin Sumayyaa faana jirtu jechuudha. Mucaan har'a Sumayyaa faana jirtu viidiyoo YouTube qabdi viidiyoo irratti gadhiisaniiru. Isheen illee irratti waa'ee Saidootti haasofti. Saidooni sammuunsaa hin dhukkubuus danda'a. Waanuma biraa mititi ijoollee sana isoon argin hamma kana turuusaayyuu cinqatiin isa hin qabaa hin dhiphataa. Maal ta'a yoo araaramte inni ko ayyuyyuu hin hiikaa. Ayyuu kana boodayyuu hin barbaadotte ergaachi deebi'anii waa'ee akkanaatti haasa'aa turte jechuudha mucaan suni. Innaan ati dhiisi Saidii hin maraatu. Saidii jechuun hin maraannatu hin taane bakka dhiphachuu danda'a waa'ee ijoollee isaanii. Anumtiyyuu ijoollee argee si biratti ijoollee kennaan argu baay'ee tokko nama mararu ijoolleen suni. Bakka garaa nama nyaatu ijoolleen kee. Inni immoo abbaa ta'e ijoollee kana toon argin amma kana turuunsaayyuu sammuunsaa hin dhiphatu jettee yaaddaayyuu yoo dhiiste maal ta'ana isa ajandaa isaa keessa hin jiru itti laalama isa keessa hin jiru ajandaa keessaa baaste kan biraa keenan seensisiini gara isa kan biraatti deemna garsa waa'ee ayyuuf bunii sanatti deebinaa itti na Sumayyaan dhugaa dubbachuudhaaf Saidoodhaa garaa kutattee jirti silaa Saidoodhaa garaa hin kutanne Saidoon barbaadditee har'a kana ayyuudhaan immoo Saidoorraa dhiiste hin deemtamoo hin deemtu jettiin. Saidoorraa hin fagaattamoo hin fagaattu jettiin sila. Mana isaatiin deemtamoo hin deemtu jettiin sila. Dhuguma isin jira. Garuu isheen abada waa'ee Saidoo maqaa Saidoollee ittiin dhoofne Saidoo asiin bee Saidoo sit akkas godhe Saidoo maraachite Saidoo kubsachiiste illee hin jenne ofii ishii bichaadhaaf falmatte maqaa koon dhayinaa nan arrabsiina kabaja koon tuqina daangaa kootiin darbinaa ittiin. Anamma kana keessatti waan maalan ilaale maalan hubadhise tani isa isheen waa'ee Saidoo dubbachuu didde Saidoodhaa garaa akka nama kutate akka nama umaa bakka Saidoorraa hin qabneetti akkana haasoftee deemte jechuudha. Ayyuun immoo maatii ani birrii 200 sinii kennama naamnaan yaa ani birrii dhabee sitoon taane abbaan manaa koo humaanatti hin hir'isu garuu maalidha jettee garuu dubartii walii sappoortii wal gochuu qabna seet leset sappoort madaraaraga aለብኝ dubartii wal deeggaruu qabna itti isa isheedha qalmaaf isa ishee qopheessaa jirtuun beektu isheen mucayyoon qalmaaf ijoollee qopheessaa jirti isaan asii waa'ee birrii kir jedhu wayne abaasi mataa jira irratti iyya dhugaa waaqa jiran la asitti dadhabee akkuma dhufee iraatii nyaate buna dhugaa mugeera siniin agarsiisu garuu sagaleen isaa keesseera mugeera qallaaliin dadhabanii dhugaa saayitirra aduu kana deddeemaa ol baanii gadi ba'u saayitiin baay'ee nama dadhabsiisa hojiin saayitii. Inna akkasigaa bashaataniire gammadanii congratulation uummata baga gammaddan baay'inaan immoo kan bunii baga gammaddan fincaan oftittiin xis jettee afaan utaabantu kana booda daayiparii fayyadamuu qabdi isheen bunii biraan naagaa albaatittiin osoo shugguxiitti qaban immoo akkamtaati shugguxii sitti naqaa asirra otoo kaa'eeti akkamtaatiin jedhan kan itu qosin godhamin
danqaraa moo mukuma argite qofaaf Sumayyee yoo ta'e duruu beekti. Mukuma argite qofaaf kan sharshar ofirratti goote shugguxiin asirra tossi taa'e. Jagna ta'uudha maal lubbuun tokko mala ol gadi hin baatu oluma baatiin amma baatutti garuu ija keessa laalta.